namni qalbeeffachuu hin dandeenye dubroo maaramiin galateeffachuu dubroo maaramiin isheen haadha waaqayyooti isheenii tsiyoonidha jechuu hin danda'u. Egaa namni immoo gaafa namummaa isaarraa gadi bu'u bineensa ta'a jechuudha. Nama sadarkaa 5tti qodanii abboonni keenya nu barsiisu. Dingil Maariyaam አንዳንድ ሰዎች እሷም እኮ እንደኛ ሰው ናት isheenis akkuma keenya namadha jedhu garuu isaan nama miti laa dhumarratti dhufna kana nama bineensa ta'e namni bineensa ta'e dubroo maaramiin maalin godhu በፍጹም galateeffachuu hin danda'u haadha koo jechuu hin danda'u. Isheenii haadha keenya tsiyooni kan jedhu namoota 5 kana keessaa inni qofadha. Nama 2tu qofadha. Isaanis eenyudha? Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Kabajamoo fi jaallatamoo abbaa keenya obboloonni koo daaqnoonni barsiisonni wangeelaa hundumti keessan obboloonni harmoonni shamarroonnis maqaa Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan sin gaafadha. Akkam jirtu? Akkam jirtu? Dhugumaaf taanaan isin fuuldura dhaabbadhee barsiisuun natti cimaa dhugaa barsiisota wangeelaa fuuldura dhaabbatanii barsiisuun tajaajiltoota cima waan ta'eef haa ta'uyyuu malee ajajamuun aarsaa caala ka jedhame sana yaadachuudhaani Waaqayyo ni dubbata Waaqayyo ni barsiisa. Faaruu Daawit boqonnaa 86 yookaan 7 lakkoofsa 5 gubbaa irra kan jiru namoonni haadha keenya tsiyoon siin jedhu jechuudhaan guyyaa har'aa kana manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon sirna qulqulleessaa keessatti kan isheen faarfattu Faaruu Daawit keessaa fudhattee mata duree godhachuudhaan irratti waliin mari'annaa jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa isa guddaa nuuf haa ta'u. Egaa jecha kana keessatti jecha gurguddaa lamatu jira. Tokkoffaan tsiyoon kan jedhamu lammaffaan immoo nama kan jedhamu. Egaa tsiyoon eenyu akka isheen taate tsiyoon kun immoo eenyu akka isheen taate nama ta'uu ishee bakkoota adda addaa geenyee kitaaba qulqulluu keessaa fudhannee daqiiqaa muraasa gidduutti ilaalla. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa guyyoota hirtee kan isheen barsiistu guyyaan irraa akkuma beektanii guyyaatti soomni filsataan soomamaa jiru sanbata tokkoffaadha. Sanbata tokkoffaa kanatti immoo faarfataan Daawit guyyaa har'aa yaaredii wajjin walii galanii faaruu isaanii yeroo isaan dabalanii faarfatantu jira. Kana keessatti imna tsiyoon yiblisab dhalli namaa isheedhaan qulqulleettii isheedhaan tsiyoon jedhanii waamu dhala namaa kan jedhaman. Egaa as keessatti nama jechuun maal jechuu akka ta'e duraan dursa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Nama jechuun hiikkaawwan baay'ee kennu beektonni mana amantaa keenya. Tokkoffaan nama jechuun seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 gaafa ilaaltanii akka bifaa fi akka fakkeenya waaqayyootti kan uumame inni nama jedhama. Nama jechuun akka bifaaf akka eeyyama waaqayyootti akka bifaaf akka fakkii waaqayyootti kan uumame nama jedhama. Egaa akka bifaaf akka fakkeenya waaqayyootti kan uumame dubroo Maariyaam haadha waaqayyoo jedha. Dubroo Maariyaamiin isheenis tsiyooni jedha. Dubroo Maariyaamiin tsiyooni kan hin jenne dubroo Maariyaamiin isheen haadha waaqayyooti kan hin jenne nama hin jedhamu. Akkasumas nama jechuun ergamoota gadi kan ta'e Faaruu Daawit boqonnaa 8 lakkoofsa 4 gaafa dubbistan akka yaadattuu fi dhalli namaa maalidhaan hin jedha. Taasifamuu zandi sa'uu ምንድነው? Akka yaadattuu fi dhalli namaa maalidha? Ergamoota gaditti xinneessite ergamoota gaditti xiqqoo ishee kan gadi goote dhalli namaa ergamoota gadi kan ta'e haa ta'uyyuu malee gonfoo immoo mataa irra kan keessa. Ergamoota gadi kan ta'e osoo hin taane immoo gonfoon immoo dhala namaa irratti mataa irratti kan ta'e. Kun egaa icciitiidhaan Yesuus Kiristoosiif yoo jedhameyyuu nuufis ni ta'a jechuudha. Dhalli namaa ergamootaan akka tajaajilamuuf Waaqayyo isa uume ture haa ta'uyyuu malee cubbuu waan hojjetee fi ergamoota gadi ta'ee ture jechuudha. Sababa kanaafuu Waaqayyo gooftaan immoo abbaa isaatiin ergamee Waaqa ta'ee osoo jiru gara addunyaa kana dhufee nama ta'ee foon dhala namaa uffatee addunyaa kana fayyiseera jechuudha. Yeroo kanatti ergamoota gadi ta'eera jechuudha. Ergamoota gadi ta'eera kanaafuu ergamoota gadi kan ta'e jedhamee illee ni hiikama jechuudha. Akkasumas dhala namaa nama gaafa jennu namni wanta gurguddaa torbarraa kan uumamedhaan hin jiru abboonni keenya. Afaan Ingiliziitiin sab jedhama. Sab jechuun sabaat jechuudha. Torba jechuudha. Wanta gurguddaa torba kanarraati kan uumame. Fedhaa yookaan amala foonii afurii fi amala hafuuraa amala lubbuu sadirraati kan uumame nama jedhama. Egaa namni amala foonii afurraati uumame. Akkasumas amala hafuuraa sadirraati uumame tsiyoon dubroo Maariyaamiin galateeffata. Kana keessaati lubbuun qalbeeffattuudha. Namni qalbeeffachuu hin dandeenye dubroo Maariyaamiin galateeffachuu dubroo Maariyaamiin isheen haadha waaqayyooti. Isheenii tsiyoonidha jechuu hin danda'u. Kanaafuu nama jechuun hiikkaa guddaa qaba jechuudha. Nama jechuun yeroo baay'ee nuti kan yaadnu sammuu keenyaanidha. Sammuun keenya asii ol gaafa laaltanii samii wajjin kan wal qunnamudha jechuudha. Samii kana wajjin kan samiirra kan jiru immoo Waaqayyoodha. Waaqayyo kara sammuu keenyaa nuun argata jechuudha. Nuti addunyaarraati bineensota jiran irraati adda kan baane waan yaannuuf jechuudha. Waan yaannuuf abbaan keenya Gorgoriyoos ni guddichi maal nuun jedhaa
dhalli namaa dhaabbatee kan deemu waaqayyo wajjin akka wal qunnamuuf yaadu sanaa yoo jedhu kan yaadu immoo sammuu keenya keessa waan jiruuf isaan waaqayyo wajjin akka nama Bluetoothiitiin wal qunnamu isaa wajjin wal qunnamnee isa galateeffachaa oolla jechuudha. Namni kan yaadu mataa kanaa jedha waan ta'eef mataa hin qabnu taanaan macheem yaaduu hin dandeenye jechuudha. Namni yaaduu hin dandeenye maraatuu jedhama waan ta'eef bineensonni jiranii yaaduu hin danda'an dubbachuu hin danda'an garuu nyaatu. Egaa namni immoo gaafa namummaa isaarraa gadi bu'u bineensa ta'a jechuudha. Nama sadarkaa 5tti qodanii abboonni keenya nu barsiisu. Yaa qoodumsa gaafa jennu abbaan gad of buusee yookaan immoo ol baasee jechuudha. Gaafa ol baanu akka ergamootaatti jiraachuu dandeenya jechuudha. Nama gaafa jennu namoonni akka ergamootaatti jiraatan dubroo maaram isheen haadha waaqayyooti jedhu. Akkasumas jiraatanii kan darban abbaan keenya Abuna Taklaa Hayimaanoot. Harallee kunoo asitti kan ilaalaa jirru Absiyaa fi Abraa kan jennu. Abboota jaarraa sadaffaa keessa turan akka ergamootaatti jiraatan jechuudha. Ani mootiidha osoo hin jedhin, ani addunyaa kana irratti beekamaadha osoo hin jedhin, lammummaan isaaniillee lammummaa Itoophiyaan turre namoonni kun kan isin ajaa'ibu jechuudha. Biyya Roomaatii kan dhufan, biyya Roomaatii dhufanii karaa deemtummaadhaan dhufanii biyya Gibxiin ta'anii baratanii afaan Gi'izii baratanii biyya kanaaf bu'uura guddaa kaa'aniiru jechuudha. Afaan biyya kanaa osoo hin beekin. Nuti garuu seenaa biyya keenyaa karaa afaaniinis karaa tokko tokkos tuffanneetoo kan warra bakkee barbaadaa jira jechuudha. Namachuun egaa tokko faanii kan namaa kan kabajudha, kan saammoo kan eegudha jechuudha. Har'a wanta baay'ee argina dhugumaaf ta'an jechuudha addanatti. Seenaa kana haga danda'ameen nama waan taaneef namootaaf immoo gahuu qabna jechuudha. Dhugumaaf taanaan miidiyaan kun miidiyaa ajaa'ibaadha. Booda dubbachuu dandeenya. Wanta guddaatu sinirraati eegama jechuudha. Namachuun kanadha bakka. Namachuun seenaa kaa'ee kan dabarsu jechuudha. Maal jedhu abboonni keenya nama jechuun nama kan ta'udha gaafa namni badu. Sau ማለት ሰው የሚሆነው ሰው በጠፋው ዕለት nama ta'uun yeroo kanadha jechuudha. Keessumaatti sa'aatii kanatti. Kanaafuu nama jechuun akkas erga ta'eeti gaafa namaa gadi bu'uun immoo jira jechuudha. Abbaan keenya Daawit ammas akkas nuun jedha. Namni kabajamaa ta'e osoo jiru akka beelladaa ta'e nuun jedha. Argitanii namni gartuu lammaffaan immoo beellada kan ta'e namni jira. Calluma dhee nyaata, cal jedhee dhugaa, ni ba'a, ni gala. Bakka waa'ee waaqeffannaan beeku, waa'ee jireenyaa furaan beeku, karoora gara fuulduraa hin beeku. Calluma dhee ba'ee gala jechuudha. Namni akkasii jira. Amma nuti kana keessaatii macheem nama qalbeeffataa ta'uu qabna jechuudha. Namni sadarkaa lammaffaarra jiru nama qalbeeffataa jedhama. ሰው የሰው ውሃ ልክ የሰው እንደ ሰው የሚኖር ማለት ነው። እቺ ደግሞ ድንግል ማርያም ናት። ድንግል ማርያም አንዳንድ ሰዎች እሷም እኮ እንደኛ ሰው ናት። እሺንስ አኩማ ከኛ ነመዳ ይጀል ገሩ ይሳነመ ሚተላ ዱመረት ዱፍነ ከን ነመ ሰው እንተይ ነመ ገርቱ ሸንቱ ጅራ ጀነራ ከነኬሳ ነምና ከርገማ ጅራ ነምኒ ሞ ነመተ ጅራ አባን ኬኛ አብርሃም ነመተ ደርብ ይላል አደመናፉ ዴጆሌ ጎደቴ ደርቤራ ነመዳቹን ነመቹኒ ያው ጅሬኛ ጋይላ ኬሰ ገንጅራቱ ማጀለመኒ ነመጀለም yoomino seetee darbee maal jedhamanni nama akka ergamaatti jiraatu. Ergamoonni fuudhan hin heeruman. Isaa gadi gaafa buunoo nama akka beeladaatti jiraatu. Inda insisaa hin normaan. Namni akkasii immoo addunyaarra baay'atee jiraachuudha. Waaqayyo nama akkasii nuun godhin. Akkuma namaatti nu haa jiraachisu. Yoo dandeenye immoo akka ergamu taanu haa godhu. Isaan alatti garuu gadi buune dhugaa abbaan keenya Daawit maal nuun jedhe. Namni beelada ta'ee nuun jedhe. Kibir hoonoo isaallee inda insisaa hoon ilaala. Inda insisaa. Hundaam abbaan keenya abbaa Atinaatiyos sirna qulqulleessaa isaanii irratti baay'ee nutti himachuudha waa'ee kana. Namni beelada ta'ee nuun jedhe. Maaliif? Waa'ee manya wanta nyaatu, waa'ee wanta dhugu qofa yaadaa oola. Hin ba'a hin gala, hin rafa, nagaan na bushii waaqayyo hin jedhe. Hamma namni kun beeladarraa maaltu adda baasame jiru? Reettii foolaarraa maaltu adda baasame kana? Reettiin immoo nyaatti marga ishee nyaatti isa booda qalatanii ishee nyaatu. Nuti immoo maal ta'an anumarratti namni qolatu illee jiru laa nuti. Biyyoon nu nyaatan immoo. Argitanii? Addaam biyyoodha waan taateef gara biyyootti deebita akka jedhame sun nuti illee namni nu nyaatu laa kabaja hin qabnu jechuudha erga duuneeti argitanii oolaaf reettiin illee kabaja qabdi maaliif foon isheen nyaatama hankeenyaa maaltu nu nyaata jiru biyyoon nu nyaata biyyoon nyaachuu jechuun immoo arrabsoo osoo hin taane maalidhaa eebbadha biyyoon maalidhaa eebbadha waaqatu nuuf kenne ka jalqaba addaam biyyoodha waan taateef gara biyyootti deebita waaqayyo gooftaanis biyyee lafarraa fuudhee nama uumee nuun jedha kabaja keenyadha biyyeen baraachillaa namoonni baay'een garuu biyyee tuffata jechuudha kanaafuu nama beelada gaafa taanu namni maal ta'a hin bada jechuudha. Inni arfaffaan baay'ee nama gaddisiisu immoo nama bineensa ta'e jira. Nama bineensa ta'e. Namni bineensa ta'e dubroo maaramiin maaliin godhu? Bafitsum galateeffachuu hin danda'u, haadha koo jechuu hin danda'u. Har'a namoonni baay'een dubroo maaramii maaliif jibbu yoo taatan namadha isaan garuu bineensa nama ta'edha. Bineensa nama ta'e. Fakkeenyaaf bofti gara gannataa deemtee seexanni keessa bultee maal taate? Bofadha miti. Bofa miti bana isheen biraachi layi. Kaleelaa ibaatti illee yaallachi. Min isaallechi boostawaa. Maal qabdeetti? Seexana qabatteetti.
Kanaafuu isheen maal jechuudha? Yaa awuree naati. Awureedhaan hundaan. Awuree akka leencaa akka qeerransaa kan nama adamsan obbolootaaf obboloota gidduutti kan diinummaa horanii namoonni akkasii maal jedhamu? Namoota akka bineensaa jedhamu. Maali barsiisaan akkasiin jedhee miti silaa maali jennee gidduu isaanii gallee waan inni hin jenne itti himneessatti wanta inni hin jenne itti himneessatti namoota walitti naqu kun maal jedhama? Diinummaa uuma jechuudha kun. Nama ajjeesuu nama ari'achuu namni akkasii nama bineensa jedhama. Namni bineensa jiru naannoo keenyarra calama eegas hin jibbu hin jiru lafaa kee. Bineensi hin jiru namni namoota akkasirraa nu eegu. Warra shanaffaan immoo nama seexana. ሰይጣን የሆኑ ሰዎች ደግሞ አሉ። እንደዚህ ሰዎች ደግሞ ማለት ነው እግዚአብሔርን አውቁትም ከእግዚአብሔር ጋር ራሱ የሚያጋጩን ማለት ነው። ድንግል ማርያም እኮ እንደኛ ሰው ናት። ድብሮ ማርያም አኩ መከኘ ነማ ከንጀደን ጫሉ መጀጠኒ ወንታ ኢሳን ገሽኒ ከሰ ገላውለን ሙኒ ባይን መጅሩ አመሰድ ሚዲያ ከጃሉ መተኒ ደምቱ መለ ማሊ ኤሪካን ከኒናፍ እንጅሩይ ይናፍቱ ወላዳ ካቲ የናፍቱን ቀባን መጉደችን እንደኞ ጆ ዋቀዩ ናፍቱን ፈባይሱ ኑፈባይሱ እንደ ናፍቱን በደናን ማን መንታ ነው እሺ እንደ ኢናፍቱን ባያቹ ቀብደላ ከረቢታ ከረሚርጋ ፉለ እንዱ መኪና ነፍታ ጅራት ኢናፍቱን ጅርታናን ጉደቹን እንደኝ ዋንቴፍ ኤርጋ ከስተይቲ ዋቀዮ ጎፍታኒ tokko nama tokko addam qulqulluume garuu nuti hojii keenyaan bineensa taane hojii keenyaan gadi kufne jechuudha. Har'a garuu dubroo Maariyaamiin isheen haadha keenya Tsiyoon kan jedhu namoota shanan kana keessaa inni qofadha. Nama lamatu qofadha. Isaanis eenyudha? Nama akka ergamootaatti jiraatuuf nama ta'e qofadha. Guyyaa tokkotu abbaa tokkotu maal jedhame jettu. Gara daa'ima tokko gurbaa tokko deemee gurbaan tokko waa'ee dubroo Maariyaam barsiisaa jiru abbaan kun. yaa abbaa jedhe Maariyaamiin maaliif kabajusini inde isheenis akkuma keenya namadhaa jedhe yaa mucaa kokottuma jedhaniin maa jedhaniini kottume asiqime sittani ati namadhaa jedhaniin ati maalidha ati namadhaa wanti kun shingalaan fakkaatu gaafate teenye ilaalu namni ulaagaa qabachuudha miti nama ta'uuf nam isa ati namadhaa gaafa jedhaniini maali abbanatti qoostuu hin jedhaniin ani gaafan sin ilaalartaan ani hinjaroon sitti fakkaadhaa jedheen ani qamaleen sitti fakkaadhaa jedheen isa boodaa lakki ya mucaako fakkeenyaa fi Eeliyaas akkuma keenya nama ture Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 16 dubbistanii bokkaa gadi roobseera jedhee seenaa nuuf ka'a. Yaaqoob akkuma keenya maal ture? Nama ture garuu bokkaa gadi roobseera. Bokkaa gadi roobseera. Ifama. Bokkaa gadi roobseera akka nama bu'ambaa bishaanii cufee banuutti hin kadhatee dhaabe jedhee Waaqayyoon dhaabeef. Achiyoo roobe jedhee hin roobse. akka keenya maal ture garuun indeenyaa soo nebberan nuti garuu namadha masfartii kana keessa galuu qabna jechuudha amma gaafa nama taanu akka namaatti yaadna jechuudha akka namaatti yaadna akkasumas namoonni baay'een ta'an jiru fakkeenyaaf abbaan keenya Abrahaam nama ta'e namni gaafa nama ta'u wanta inni jedhu beektu laata ሰው በሆነ ጊዜ የሚናገረው ቃል አለ fakkeenyaaf abbaan keenya Abrahaam gaafa nama ta'u እኔ አመድና ትቢያ ሆኜ በፊት ሲቆም አለ ani awwaara kanaafi wanta hin taane ta'ee osoo hin jiru fuula kee gaafa naabadhu yaa gooftaan hinyudha jedhela namni gaafa nama ta'u akkas jedhe akkasumas abbaan keenya Phaawulos maal nuun jedhe ani ulfa ba'aadha jedhe inni cingaafnañ akkas jedhe namni gaafa nama ta'u abbaan keenya Abrahaam abbaan keenya Daawit immoo maal jedhe inni tilneñ jedhe ani raammoodha jedhe raammoo beektu laata tuffatamtuudha raammoo laata xinnu tokkodha namni ishee yaadatu irra jechaa oolala dhoqqee keessa ooltela inni እንደዛ ነኝ አለ ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ልብ ተባለው አከለጴ ዋቀዩ ከንጀደም የኙኒ አባ keenya ዳዊት namni gaafa akkas ta'u nama ta'u akkas ta'u እንጀል ዱብሮ ማርያም ነው ላት ቤቱ ላት ገረሜሳ ሸት ዋቀዩ ሰሚፍ ለፈ ኡሜ ከነ ባቴ ማለት እኔ የእግዚአብሔር ባሪያ አኒ ማለት አኒ ገርብቲ ዋቀዩ ጀት ያደዳ ያዕቆብ ፊ ይሁዳ ኤርጋ ከን በሬሰን ኦቦሌስ ጀዳኒ ወርሸክ ተካን ዱበተን ማጀዳኒ ኑቲ የኙ ዳኒ ኑቲ ገርብቺ ኢየሱስ har'aanii fi isinis garbicha Yesuusidha. Mitire manna mantaa Gabre Maariyaam Gabre Yesuusitti mitire achirraa fudhanneen Phaawulos nu barreesse Yaaqoob nu barreesse fakkeenyaaf Gabre Yesuus hon jedhameen Gabre Yesuus jechuudha Maariffaan maraachilla ergaan qulqulluu Phaawulos ergaan Yaaqoob barreesse ergaa Yihudaan garbicha Yesuus jedhee barreessu jechuudha. Kanaafuu namni tokko gaafa jireenya kasoominaa kee jiraatu gaafa nama ta'e jiraatu nama ta'e ergamaa jechuudha. Erga kana ta'eeti dubroo Maariyaamiin nama jechuu kan danda'u nama akkas erga ta'ee Tsiyoon kan jedhamtu dubroo Maariyaam isheen eenyudha haadha Waaqayyoo Tsiyoon qulqulleettiin isheen samii fi lafa kana uume gadame ishee keessatti baatte Tsiyoonii wanta shantu jira keessa galeen dubbadhu kana hiikkaan Tsiyoon tokkoffaanii Tsiyoon magaalaa Yerusaalem Tsiyoon jedhamti waa'een namaa haga ta'e isiniif ibseera Tsiyoon kan jedhamtu kun immoo eenyudha Yerusaalem
magaalaa Daawit Tsiyoon jedhamti. Lammaffaa mana kiristaanaa Tsiyoon jedhamti. Sadaffaan Yerusaalem isheen gubbaa Tsiyoon jedhamti. Arfaffaan Dubroo Maariyaam Tsiyoon jedhamti. Dubroo Maariyaam Tsiyoon jedhamti. Shanaffaan immoo taabotni isheen Waaqayyo Tsillaate keessa kaa jedhee Museetti kenne Tsiyoon taabota Tsiyoon jedhamti. Walumaa galatti Tsiyoon jechuun garuu maalidha? Namni haadha keenyaan Tsiyoon jedha erga jedheeti Tsiyoon jechuun maal jechuudha eegenne Tsiyoon ማለት አምባ መጠጊያ መሸሸጊያ ማለት ነው። Tsiyoon jechuun maal jechuudha? Kan jira dhokatan kan nama dibaabee namaaf taatu bakka baqannaa jechuudha. Durboo Maariyaam bakka baqannaa keenya miti. Haadha balaa isaaf kan taate namoota du'an kan gargaartu namoota boollessi olaa keessa jiran achi keessaati karaa haa ta'u naaf haa ta'u jettee jireenya kan ta'e Kiristoosiin gadamsiisti baattee kan nuuf laatte Dubroo Maariyaam dhugumaaf taanaan isheen hambaa maxxagiyaachin. Dhugumaaf taanaan qulqulleettiin Dubroo Maariyaam isheen maalidhaa? Isheen xilaa keenya gaaddisa keenya jechuudha. Ishee jalatti boqonna jechuudha miti. Namoonni baay'een garuu nama kan hin taane maal jedhuuni maal isheen akkuma keenya namadha hin jedhu. Qulqulleettiin Dubroo Maariyaam garuu isheen dhugumatti dhala namaa kan ta'e qofatu isheen haadha kooti jedha. Egaa mucaan silaa abbaan wajjin dubbachaa turanii dhuguma ati namaayi erga jedhanii booda eeyyee ani namadhaayi. Maaliif akkas naan jettu abbaa jedhe. Eeyyee ani namadhaa maaf akkas naan jettu. Dhumarratti abbaan kuni yaa mucaa nanaa. Namummaan ulaagaa qaba. Namatu barbaadda taanaani kasoomi. Ilma isaatiin Daawit nama ta'e jedheera. Namummaan ulaagaa madaaltuu qaba. Kanaafiyyuu nama ta'i. Abbaan keenya Daawitis namni haadha keenya Tsiyoon jedha jedhee kan dubbate. Isumaayyuu achi keessaa immoo namatu dhalataa kan jedhame. Nama kan jedhame Kiristoos Yesuus. Tsiyoon kan jedhamte Dubroo Maariyaam keessaa dhalachuuf jirti waan taateef raajii dubbate jechuudha. Egaa guyyaan kun torbeen kuni guyyaa torbeewwan Dubroo Maariyaam itti yaadamtu waan taateef nama kan jedhame Kiristoos Yesuus guyyaa inni itti Tsiyoon kan jedhamte Dubroo Maariyaam keessaatti dhalate itti yaadatamtu waan taateef guyyaan irraa Tsiyoon guyyaa Tsiyoon jedhamti jechuudha. Guyyaa namaas hin jedhamte jechuudha guyyaan irraa. Waa'ee namaa guyyaatti dubbatamu. Guyyaan Tsiyoon itti lallabamu. Tsiyoon jechuun maal jechuudha? Akkuma sila jennee hambaa maxxagiyaa bakka itti baqatanii jenneera. Egaa saboota Waaqayyoo amma namadha nuti. Nuti maalidhaa? Nuti maalidha? Dubbadhaa mallatanii? Asirratti nuti? Nuti maalidhaan jedhee? Nuti maalidha? Nuti maalidhaa? Maal sodaattanii? Namadha banagaraachila. Perfect bakka በእውነት በነገራችን ላይ kan keessan kan ta'e namaaf laatan ala. Waaqayyo illee jaalatu. Oshi isin namadha bakka hiikoo argisiisartu bar. Namachuuni guyyaa sanbataa guyyaa adda addaa mana kiristaanaa deemee kan tajaajilu. Tajaajilartu bar. Mana Waaqayyo tajaajilartu namadha bakka asin. Seexanni immoo gubata roo kana laa. Garuu isin qoraa seexanni immoo. Maaliifi nama gara seexanaatti jiru barbaada waan ta'eef change gochuu barbaada waan ta'eef isin keessa namummaa jiru sana fudhachuu barbaada waan ta'eef maal gochuu qabdan? Cimuu qabdan jechuudha. Cimuu qabdan. Amma kan eegaltan kuni wanta salphaatan itti fakkaatina. Wanta akkasii kan eegaluun namatu eegala. Wal galteerraa namatu eegala. Namni maa isaa gadi yoo jiraate hin eegalu laa wanta akkasii. Yaada akkasii keessa hin galu. Kanaafuu haadha Waaqayyoo galateeffachuudhaaf Kiristoos Yesuusiin akka waaqeffamu carraa daddabanuudhaan miidiyaa kanatti namoonni baay'een akka baratan qopheessachuun kun sibinaa asfalligaal. Namummaadha jechuudha kun. Namummaa kana immoo kan isiniif kenne Waaqayyoodha. Waaqayyo immoo kan isin irratti irraanfatu. Dhaloonni hundumtuu Dubroo Maariyaamiitiin maal jedhaa? Maal jedha? Galateeffattu qulqulleetti jedha jechuudha. Dhaloota ala kan ta'e Dubroo Maariyaamiin galateeffachuu hin danda'u. Dubroo Maariyaam jechuu hin danda'u. Kanaafuu isa Waaqayyoo. Dubroo Maariyaam isheen haadha balaa isin. Haadha keenyadha. Haadha saba hundaati. Dubbii fayyinaa keessatti iddoo guddaa nuuf raawwatteetti. Haadha keenya gaafa jennu gammannee laphee irraatii nuti tola ishee galateeffannaa ishee waammanna jechuudha. Kanaafuu yeroo faarfattan yeroo lallabdan waa'ee isheetiif gammachuudhaan garuu ari'atannaan sirra ga'uu danda'a. Tuffannaan sirra ga'uu danda'a. Dhiibannaan sirra ga'uu danda'a. Kanaafuu Dubroo Maariyaamiin isheen haadha keenya jennee galateeffannee mana isaa keessa akka jiraannu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u eebbifamaa isinitti hin dheeressu.